Waalaman isin argisiisa harri Juulaayii 9 Hamster Koompaatii waan haaraa fidee jira itti fayyadama. Akkasumallee deelii koomboo miliyoona 5 Juulaayii guyyaa 9 akkaataa itti argachuu dandeessan dabtan isin barsiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Hamster Koompaatii waan haaraa maal fide kan jedhullee bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kan isin argisiisu Hamster Koompaatii keessa seenee deelii koomboo Juulaayii 9 akkaataa isin itti fudhatan kan miliyoona 5 isin argisiisa jechuudha. Amma Hamster Koompaatii keessa seeneetiin jira jechuudha. Jalqaba irratti asitti gadi buutanii maayin bakka jedhu tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufaa specialist bakka jedhu tanarratti kilik gootu. Sana booda ammallee haala kanaan isin dhufaa new cards bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan isin dhufa. Inni kunillee fakkeenyaaf taaskiin kunillee har'a nuuf gadhiifame jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee gubbaa kanallee settingii haaraa inni nuuf dabalee jira. Sanillee asuma keessatti isin argisiisa ammoo isa jalqaba irratti liivalii tokkoffaa fudhanna. Kama har'a nu dhufe kanarratti cuqaasnee fudhannaa jechuudha. Deelii koomboo miliyoona 5 fudhatuuf liivaliin tokkoffaan isa kana go jettuuni jechuudha asirratti cuqaastanii. Sana booda jechuudha liivalii tokkoffaan kun haala kanaan jechuudha nuuf milkaa'ee jira jechuudha. Kuno taaskiin keenyalleen haala kanaan gubbarratti nuuf galee jira jechuudha. Liivalii lammaffallee fudhatuuf osoo as keessaa hin bahin jechuudha. Asirratti wanti haaraan inni nuuf fide tokko settingii haaraa kan har'a nuuf dabale jechuudha. Fakkeenyaaf duraan jechuudha hin jiru jechuudha. Kun PR and team ka jedhu kanaa fi marketii fi legal ka jedhuu fi specialist ka jedhu bichatu jira. Amma immoo asirratti web series ka jedhu kana nuuf eda'ee jechuudha. Kanaafuu isumarratti cuqaasne jechuudha. Liivalii lammaffaa fudhatuuf. Sana booda haala kanaan nu dhufa. Amma qulfiin dhufe argitanii asirratti jechuudha yeroo 10 liival godhiinaan jedha jechuudha. BTC kana jechuudha yeroo 10 liival godhiinaan jedha. Kanaafuu eessa deemna marketii keessa deemne yookaan leegalii keessa deemne barbaannaa jechuudha. Kanaafuu anama marketii keessa deemeeti ilaala. Ani amma kunoo marketii keessa seeneetiin jira kan inni nagaafate kunoo kana jechuudha. BTC kana nagaafate yoo haala kanaan isinillee qulfii dhufe jechuudha asuma keessa dhuftanii bantanii jechuudha. Kanaafuu go jettuuni jechuudha. Anama kan nagaafate yeroo 10 akka liival godhu nagaafate amma yeroo 9 liival godheetiin jira ammallee tokko itti deebi'een upgrade godhaa jechuudha. Goon godhaa kunoo amma haala kanaan jechuudha upgrade godheetiin jira jechuudha. Haala isin argitan kanaani amma asirratti kunoo 10 naaf guutee jira jechuudha. Yeroo 10 upgrade eega gootanii eessa deebitu asirratti web series bakka jedhu keessatti deebitanii kunoo amma naaf banamee jira argitanii haala salphaa ta'een naaf banamee jira. Kanaafuu irrumatti cuqaastanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufaa kooyina 75 fudhata akkasumallee profit per hour 3,000 isiniif kennaa jechuudha. Go jettanii ni jechuudha. Sana booda jechuudha daawwattoota kiyya kunoo amma liivalii lammaffaa fudhannee jirra jechuudha. Liivalii sadaffaatu nu hafe jechuudha. Liivalii sadaffaa fudhatuuf kunoo taaskiin keenyallee asirratti nuuf galee jira. Isa dhumarra jira jechuudha. Liivalii sadaffaa fudhatuuf asirratti specialist bakka jedhu kanarratti deebitanii kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa my cards ka jedhuu fi new cards ka jedhutu isinii dhufa jechuudha. Ani ammaaf jechuudha my cards keessa jira kan amma isin argisiisu kana isin bakka itti isinii fidu laaltanii irra tuqattu jechuudha. Kunoo kan har'aa jechuudha isa sadaffaa isa kanaa jechuudha daawwattoota kiyya TG leaders ka jedhu kana jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaastanii jechuudha. Deelii koomboo Juulaayii guyyaa 9 jechuudha kan miliyoona 5 fudhatuuf isa dhumaa kana fudhattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Go gootu. Sana booda haala kana congratulation nuun jedha jechuudha. Amma xumuramee jira jechuudha. Kunoo jala kanatti jechuudha miliyoona 5 akka nuuf kennaa jiru nutti argisiisaa jira jechuudha. Kanaafuu dhuma irratti gadi buutanii jechuudha miliyoona 5 fudhatuuf jechuudha. Take the price bakka jedhu kana kilik gootu jechuudha. Sana booda jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha of duuba nu deebisaa kunoo amma sakandii 59 booda jechuudha kana deebinee bitachuu dandeenya jechuudha. Gubbaa kanarratti illee yoo ol deebinu jechuudha amma kunoo haala kanaan taaskiin keenya sadeenuu asirratti nuuf galee jira jechuudha. Kongin daawwattoota kiyya haala kanaan kooyina keenya kan duraan keessaa qabnu irratti jechuudha. Haala kanaan miliyoona 5 dabalannee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha haala kanaan jechuudha deelii koomboo miliyoona 5 Hamster Koompaatii kan Juulaayii 9 haala kanaan fudhachuu ni dandeessu.